Me anu malale kan jiru kana dalale me. Nante yo wa qopheeffate jiraatille wahi qopheeffate di dhugaa sanna himi. Guyyaa 20 ol keessa har'a wal agarree jechuudha. Hawwa maa bilbisaa dhooti. Eega dhoyitee nutti dawwaltee deema akkama keessaa maan jeen. Obboleetti tafa godhufte bichaa tokko nooyisii lole hanga wanni illee maa itti dhiiftan jettee jookarillee tumtee isallee tumtee jetti waa sababa sodaa saniin hafuu sin beeku. Telefoona sillee olkaa isin sitti dawwaltu feetuunii hawwaltaa feetuunii cuftaa. Yeetilleen itti ka'ee akka. Diini ila amma guyyaa meeqa ammaan tana. Muhtaar hoo. Isuma tokkoffaa kana maaliif haa formaatitti godhuu dhabe? Maaliif formaatitti godhuu dhabe? Yoon taka zigzigiin goone tumeen anja maal wanni akkana jechuudha. Yoon taka zigzigiin goone tumeen anja maal wanni akkana jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota seenaatu nagaa walitti deebinee jirra. Egaa dhimmi san dhufeef dhimma biraatii miti obboleettiin xiyya bilqeessaan jaartiin saahiba kiyyaa akkana Abdunaasir wajjin gartee ji'a Ramadaanaa kana keessa waliin bu'anii wal lolanii inni illee gartee waraasiteedhaan gama gartee hakiidhaa kanaan as keessa jechuudha. Namni dheette dhiinni illee narra dhaabbatu didee maaliif hidda dhamaa waan ta'eef jechuudha. Hiddi kun hidda dhiigaati jechuudha. Achirraa na bilbilteen na yaamtee atillee yeroo hundaa nu bira dhuftaa yeroo gartee nuti nagaa dhabne taa'e waan akka nama quba qabutti haftee maaliif haftee jetteelleedha. Akka homii gooteen nakka haftee kusanii yaa bilqisaa ta'e nyaan qubaan qabu ji'a Ramadaanaa kana takkaa gadi hin baane dhuguma ji'a Ramadaanaa gabbootti hin jiru mana kiyyaa fi dalagaa jidduu malee har tokkollee deemutti hin jiru arraan gabba jechuudha. Isilleen telefoona na footee sababaa sanii jecha gabbahee malee an ji'a Ramadaanaa kana takkaa gabbaheen beeku YouTube yerraa sin jiru jechuudha. Waan takkallee ilaalutti jiru jechuudha. Kanaaf gaa Abdunaasir illee eega isin natti himattee akkana na godhettee natti himattee beekadhu. Isallee dubbii isii lafatti hin dhiifne hokkusumaan telefoonaan Abdunaasir dubbisee yoo wanni ta'ee egaa harka haaraati ani hin beekuuti. Anillee manatti hin deebine akkuma haarasaniin isillee yeroo hedduu natti dawwaltee telefoona firraayin hawwalee nin cufee waan akkana kana kaasee maaliif wanni kun ta'u godhe jetiin isatti illee ka'eetu. Garuu dhaqee ilaalee naan jee yoo hamma gartee miidhamtee haakima geessuu barbaaddu taatees geessii waan naan jee jira. Saniifin illee dubbiin sun egaa isin akkana godheettee illee ni boochee ni alaaltee. Dubbiin duna keessa gayyaateetiin deebi'ee ilaalallee anillee waan inni yaada qabu kanumaa wajjin wal qabsiisee daawwattoota kiyya deebi'ee isii ilaaluuf dhufee jechuudha. Hanga miidhamtoota akka ilaaleetiin waan irra gahu walumaan hordofna jeeti jechuudha. Aboo nagaa maaliin deebite? Harkaan eegatti oggwaan nan rifachiiftee haasinii takkaa wallolee isin agarree beektaa? Eessa si dhawellee jeellaallee beektaa? Isallee itti bilbileetiin akkana wanti dalayte guutummaattuu dogoggora deebitee waan balleessitees naannumatti himtillee waan san godhaa furmaatti godhaa jechuu qabda. Waan akkanaatiin gartee akkana mana keessatti gartee haadha manaati wajjin wal dhabee deemee mee dubbii san deemaa ilaalallee hin jenne niin dhabee deema hakamallee geessaa hin jenne akkasuma dhuftee telefoona sillee olkaa isin sitti dawwaltu feetuunii hawwaltaa feetuunii cuftaa yeetilleen itti ka'ee akkana naan jee wanni balleessi dhugaa dogoggora. Namni takkaa waan balleessin guyyuba tokkicha waa balleessee waan hedduu balleessa jellee natti himee jira. Kanaaf gartee eessa bakkaan dheellee ilaalle. Akkamitti duuba anaa tana mee akkamiin na jalaa kaasuu dhabee ana akkanaa yaadu gongora jiru kana akkamittiin ayyoon du'ee fi wanni kana namni kun dhiiga bikka malee na dhee ni beeka mee akkam taate jee ana dhiisii namatti illee bilbilee maaliif hin gaafatini kana nurraa callisee eegaati ta'e saahibummaa itti dhayite. Si jalaa dubbate jechuudha. Wallahi takka waan dachii qabatanii dorga hundattuu dubbiin ta'e dogoggoraan jeeni. Namni guyyuma takkaa waa balleessee beeku guyyuma tokkichaan waa balleessee waan dila kana balleessee kanaan jiru ta'e ammoo amma dhaqee ilaalii haakima ni feesisi haakima geessii waan naan jiru ta'e achirrattiin deebi'an illee eessa si dhee jelle. Hambiseen qabu mee anuma laale akkaan jiru kana na laalime. Nalaalime daawwattoonni reetillee gaafarra wanni kaate kun argu nalaali. Diini ila amma guyyaa meeqa ammaan tana. Baaniif deemee nayitee jira cinaan ija kana hundi nayitee jira akkamittiin jaabaran. Ana magaa wanni gartee akkamitti taatee dhaame maantan haakima si geessinee gartee haakima sanitti dawaa si goone hodhaa ta'utus si hodhine achi boodaan egaa ati fayyaa harkattee booda maaltu kanaan dhufee akkasuma fakkaata gaana karaa gabaabaa. Amma gaa dura wanni si barbaachisa waan dhaansa jechuudha. Na wallaanu dura dhiigana raabee san amma niin dawuu akkaan dheengadda gaasiimetti Una hidin tila ammallee narraan buune uummata kaameeraa isaaniillee agarsiisuu dandeessa. Iita hidin tiyyaa ilkee wal nodooyite jechuudha dawwaqinsa. Dhiiga narraa beesan bara namni soomanaa wajji safaa xaami bara lubbuu soomanaati waliin gizee akkasii dhiini narraa yaa'u kana.
waa gaarii miti ni dawwaqa lubbuu soomanaatiin garaan qullaadha waan takka waan hin taaneef jecha dhugumaanani wallaahi wanni haala badduu irraan jiraa jechuudha. Laakiin wanni na aarse har'aan tana Abdunaasir si jalaa dubbatee na jalaa usuu kana inni waanuma biraa qopheeffatee yoo waa qopheeffatee jiraatillee wahii qopheeffatee dhugaa sannaa himi akkasittiin kafirraa oobsee firraa taare namni kanuma ta'e ammas meesii Abdunaasir takkaa mana kanarraa baheen beeku awwal itti himee jeenan takkaa mana hawwaateen beeytu takkaa waa balleessiteen beeytu maaltu ramadaana rabbiitiin si mudachi maaltu mudatee ramadaana manaa si baas durattuu manaan baatu jedha yaa kiigaa nu seenee shayitaanii akkuma seenattuu manaa bahee kanaan jiru awwaan inni qopheeffatee takka har'aa kuban qabu har'a kunoo guyyaa 20 ol keessaa har'a wal agarree jechuudha awwaa maa bilqisaa dhooti eega dhoyitee nutti dawwaltee deema akkama keessaa maan jeen hin jenneen naan jee aareetumaan akkaan aareesaniin maali bennaan ramadaana keessa akkamiin yaa'ina gootii waan juurraan hedduu aaree kanaan juutee beekadhu achirratti yaa'i waan fedhe haa ta'uu dhalaadha eega wallolte haala mana keetiiti deebitee akkama keessaa nuun hin jettu akkanatti yaa'i godhee otakkaa nuun jettullee jeetiin hedduu rakkate ka'ee ijoolleelleen dhuga siin jajaniini akkasitti gaafirraa waan inni qopheeffateef waan inni keessa jiru takka irraa kuma wanni naan amma gaarraa dubbaddu fayyaa teeti. Tammoo fayyaa ta'e booda maaltu kanaan dhufee achirratti dubbataman fakkaata. Ayyo. Durammoo inni irraa haasofnu fayyaan kee isarra haasuma si geessu taanaan anas geessi isaa uttiin gaafatu. Kanan geessinu ka'ee muhtaarummaan isa bira nadhee fi najmaan qabanii na geessanii sababa sanii maal jaan taate mee namnummaan irraan tan akkana si godhe nama akkana si godhe mala jechuun na jajjabeessan isaanis beeke nama kana yoo akkana jette ni hidhan wayitti fidan akka bada godhan jechuudha. Inni sabbaa mana kiyyaate hamtuu san jibbiin saayin. Saniifuu hafunoona kanaan jaan taate ganama akkana si godhee sidee akkana si godhe kana nu garsiisii nuti si wallaannu naan jaan gisee sanii maaliin jeen siimu niin dawwaqee najmaa fi hundinuu dawwaqteeti soomanaa waliin dawwaqtee kuftee akkasi gidaara harkattee dhooytee jaaniin odoo arra isa jaaniin inni kun akkam taani beete biyya namaa kana keessa akkana namni harka nama laatee bakkuma fayyadatu biyyuma fayyadatu dhiiga namarraa baase yakkamaa. Biyya kanatti wallaanamtus yoo nama san fidde yoo namni si dhee malee. Bakki hunda kun maaliif nannaan nama dhiigaan nama sirraa buuseemti namtichi sun to'annoo seeraa yala qabu. Ammoo tan hundarraa eega dhiirtii simbili jiraatte muhtaari jiraan jedhe muhtaar hoo. Isumaa tokkoffaa kana maaliif haa formaatitti waluu dhabe maaliif formaatitti waluu dhabe. Itti amma nagarreetti. Yoo isarra haa ulee harkarra furdatu yoo taate namatti iyyuu qabaa waa. Silaa Abdunaasir akkana walii boogaa saahiba isaatiin itti yaamallee isaan turte. Muhtaar sunillee dhufee kan akkana na quba qabu na jala dhufeeti guyyaa san kutee guyyaa kan akkam taatee mee akkam taateen hin jirtu isa bira. Itti amma namni dhufee na gaafate hin jiru. Obboleettii tafagoo dhufte bichaatu kun ho'isiin lolee hanga wanni illee maayitti dhiiftan jettee jookarillee tumtee isallee tumtee jetti waa sababa sodaa saniin hafuus hin beeku. Laakiin nama dhahee namni kun nama gaafachuun waanuma jiraati. Yoo as dhufee wanni hin jenne silkiin addee akkam taate akkam madaan sirraa akkam taate jee na gaafachuun waanuma jira. Takka waanuma na gaafataatu niin dhabe hophumaan mana kana keessatti farke ani hodduudhaan niin ajaa'ibee guddaan. Kun dookora guddaadhaa haqa qabdaasi. Kun hunda keenya waliin ilaalchisa maaliif ilmi namaa guyyaa gammachuu qabu qofa wajjin jiraachuu qofaa miti gaafa rakkoon dhuftee rakkoo san waliin qooddachuun jireenya ilma namaa hundaati. Amma an gartee godhuu danda'u haakimas haaretti sirraa jiruu taates dawaa dabalataa yoo kasi barbaachises haakima sanis deebisu. Amma jalqabalattuu gartee atuun tolchitee inni dawwakeetiin lafa dhahee yoo jettee warra dhaabbannee dawaa ooni feesis amma maal feesisnee doktora biratti deebinee mana yaalaatti deebifnee gaafannee waan doktorri nuun jiru irratti tarkaanfii fuunaa waan jiruun kaasuu barbaade jechuudha. Itti akkas taanaan na wallaan waan jiraatilee shamma hirrina dhiigarraa hin dawwaka malee wanti miti wanni hin dawwaku. Hirrina dhiigaa taanaan dawaan jira magaalatti irra. Dawaa vitaaminaa fi kana seedaliyaas ta'us soban markataa sanniif inni sorrakkoon qabu waan basiidha. Ammoo gartee hanga gartee mataan tulis irraa qortee wanna jettu yaa'ii biraalleen kaasini mashaakilallee. Yaa'iin kaasume innummaan sun dhufeetuma ani sumana jala use kana hedduu na aarsee obaran. Hedduu namni kun maaliin nama aarsa yoo abbaan mana keetii akkana si godhe kun si jala use ni aarta leesh. Ibifu kana na godhe dhiigana irraa baase heera kanaan na geesse. Itti amma kana bilbilee maal taate naan hin jeen haala dila kanaan ala taa'uun hedduu nama aarsa.
Ana hedduudhaan aaree jira daawwattoonni kaytillee naannoo harkan yoon dhugumaan badii jiraallee badiirraa dhaabbaddu naannaan jedhan immoo baditti ana kaniin badii jiruun beeku dhuguma badii duraanii yoon godhallee laakiin amma haqa malee namni nama dhee tokkollee nama wallaanu qaba kanuma mana keessa namni yoo nama hin wallaanne haa duutu jechuudha. Kun dogoggora Abdunaasir keessaafu namtichi harka baasee namatti harka geesse sun eega baafate hoo namatti walee lammadaatu joo karummaan mana keessa jiru tanamaarra jennaa lafaa ol ka'a ka inni mana keessa dhiise jechuudha wanni kanaatu no inninis akkam na godhuu deemame. La kun gocha addaa sanarraa yoon taka zigzigiin goone tumeen anja maal wanni akkana jechuudha inninis na tume harree inninis tume kuti anis tuma keessaa hin kutaa jechuudha maal ittiin beekan. Innoo maal si qabu? Baalagummaa isaati malaaniif ajaa'ibeetiin jira. Baalagummaa. Zamanni sun hafee jira namni afaanumaa walii gala har'aatuma bareedaadhaan walii deebisee walii gala yoo inni oowwaa ta'e isin jalaa jallisuu yoo inni oowwaa ta'e isin jalaa jallisuu bifoo kanaan jechuudha waa karaa dheeraadhaa miti. Egaa daawwattoota hordoftoota seenaa tuufarra gaa ramadaana kana yuutuub irratti hin deebi'u jeetiin ture kun har'aas deebi'eetiin jira. Egaa sababaa dubbii kanatti harkannaan jettee kan hin dhufe egaa videoon kun isin bira gahuuftaa share subscribe like godhuun dagatinaa seenaa tokko hordofaan isin ijaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.